Xempire guyyaa tokkotu hafee launch ta'uudhaaf listing mining isaa dhaabbachuu jechuudha. Har'ame viidiyoon as ture isin hin dalagin. Viidiyoo Xempire qofa jechuudha. Viidiyoo Xempire kan ammoo har'a gabaabsee kan waliin ilaallu ta'a. Xempire jechuun maali? Xempire noo akkamitti dalayna hangam dalaguu dandeenya kan jedhu immoo waliin ilaalla. Sirriitti nu hordofa hanga xumuraatti. Okay, asbiratti waan addaa takka fidee jira jechuudha. Mataa gubbaa yeroo dhuftanii seentan donate kan jedhu jira iddoo kanatti. Xempire donate erga asii qabaate donatein kun dirqama moo dirqama miti kan jedhu illee waliin ilaalla. Dirqama miti garuu ulaagaa inni kaa'e keessa waan ta'eef osoo guunne irra nama gammachiisa jechuudha. Donatein kun hagam gaafata laata? Mee gadi tuqnee haa ilaallu. Connect wallet jedha. 0.1 toonii gaafata jechuudha. Toonii duwwaa tuqaa tokko gaafata waan ta'eef mee asumarra kafalee fi ilaalla jechuudha. Donate godheetiin ilaalla. Donate godhee jira already 0.1 toonii kan ta'u jechuudha. Check goone iddoo check jedhu kana tuquun keessan dirqama jechuudha. Sana booda waan inni ta'u waliin ilaalla gara xumuraa irratti. Akkasumas iddoo daily claim keessan kana hin dagatinaa guyyaa guyyaadhaan seenaa fudhadha. Guyyaa guyyaadhaan hedduu isinii kenna jechuudha. Walitti qabsiistanii walitti aansitanii yoo fudhattan guyyaa jalqabaa 1.3 biliyoona akkasuma irratti fufaa deema. Akkaataa leevilii keessaniitiin garaagarummaa qabaachuu danda'a jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan claim godhata. Guyyaa guyyaadhaan itti fufuu hin irraanfatina. Asbiratti immoo boonasiin addaa takka hin jirti. Iskiilota garaagaraa 5 bitiiti. Meeqa sii dabalaadha? Miliyoona 44 sii dabalaadha. Keessanis sanii ol ta'uu danda'a, sanii gadis ta'uu danda'a. Anamma kabituuyyuu waan miliyoon inni na gaafatu san caalu waan ta'eef mee asbiratti haa bituuti. Biliyoona 4 hin bite, biliyoona 2 hin bite, biliyoona 3 hin bite. Gara na dabree kan biraatis barbaada jechuudha. Kan baay'ee hanga sin guddatiin. Kanaafuu kan hangas guddatee jedhe malee kan hangas hin guddatiin yoo dhabe maal godha carraan hin qabu. Kanuma biliyoona gurguddaa 3 bitee jira waan ta'eef lamatu naafe. Lamaan na hafan san kanuma biliyoona gurguddaatiin bitaa jechuudha. Carraan qabu waan ta'eef. 1.3 biliyoona argadhe. Haala kanaan kaardii 5 ni bittu. An tokko asitti kan biliyoona 6 kana bita. Miliyoona 103 as jira ture odoon argin ka biliyoona 6 bite. Kanaafuu miliyoona 200 ho'i kan qabu san kun asitti biliyoona 183 deebi'ee jira jechuudha. Eega isa bitee xumuree booda maal godha? Kaardii kan koo bira dhaqeet kaardiin sun amma diimaa naa iftee jirti kunoo. As biratti akkuma argitan diimaa ifee jira. Gadi tuqaa ni fudhadha. Ka isarraaf immoo viidiyoottan ilaaltanii viidiyoottan kanneeniin koodii itti galchitanii viidiyoo erga ilaaltanii booda koodii itti galchitu. Sana booda koodii sanii ni fudhattu jechuudha. Koodii viidichaa fiddanii erga itti galchitanii booda. Hangam isinii kenna? Biliyoona 1 isinii kenna jechuudha. Koodii as bira galchitu. Haaluma saniin viidiyoo lammaffallee maal gootu ni tuqtu. YouTube isinii bana. Erga inni isinii bane booda iddoo wajji jedhu tuqxanii. YouTube keessan irratti erga laaltanii booda koodii achi itti galchitu jechuudha. As biratti fiddanii koodii galchitu. Koodii itti galchitu kunillee meeqa kenna? Biliyoona 1 isinii kenna jechuudha. Xempire irraa wanti hanga irraa hin dalaginiif viidiyoo wanti isinii hin dalaginii fi pirojekticha kana baay'ee amantallee irraa hin qabu. Sababni isaa hedduu kenna. Yoo namni hedduu itti cimee dalage hedduu nama badhaasa jechuudha. Sababa saniif anillee maal godhe baay'ee itti xiyyeeffadheetiin baay'ee irratti hin hojjenne. Viidiyoottan waa isaa hin hojjenne jechuudha. Iddoo iddootti yoo tuqee viidiyoottan kaanii yeroo dalagu tuqe malee akkuma san badhaasa toonii qaba. Namni viidiyoo kana YouTube irra dhaqee share godhee like godhee koomentii kaa'ee koomentiin isaa laayikii irra caalaa argate badhaasa toonii qaba jechuudha. Toonii duwwaa tuqaa tokko asitti argitanii fiidhaaf tooniiwwan akkana isin barbaachisu kana duwwaa tuqaa 3 isin badhaasaan. Harka 3 inni amma asirratti isin gaafate kana isin badhaasa jechuudha. Namni top karolaanutti koomentiin isaa sharein isaa wanti hunduu mul'ata waan ta'eef keessan irree godhee
nama sanni badhaasaa jechuudha. Isaan kanneen immoo investmentiidha tokko tokko isaanii irratti invest godhaa bitaa. Tokko tokko isaanii gattu qabana. Communityidha amma kun fakkeenyaaf kan amma tuqe wanta banamuu qabu ni bantu, wanta bitamuu qabu ni bittu jechuudha asirratti. Kanaaf guyyaa tokko nu afu kana irratti cimnee dalaguu qabna. Guyyaa tokkocha nu afu kana irratti cimnee dalagnee cimnee hojjannee cimnee leevilii kennee dandeenye asitti haa guddifnu paraawurii keenya. Yoo isa dadhabne immoo leevilii keenya sirriitti haa guddifnu. Isa guddifne jechuun kana guddifne. Kanaaf irratti cimnee haa dalagnu. Kana fakkaataa wanti isiniin galii yoo jiraate NFT asiin qaba. NFT yeroo duraa namoonni hedduun irratti bitaa irratti jijjiira voucher fudhataa turani. Ani immoo yeroo sanitti hin dhaqqabnes hin argines irratti sin dalagne waan ta'eef NFT akkasitti bitachuu dandeessan jechuudha. Kunniin kaardota NFT'ti. Kanneen keessaa kaardota muraasa qofa qaba jechuudha illee as biratti yoo ilaaltan ta'e. Kanaaf sirriitti irratti dalagaa guyyaa tokkochaa fi kana viidiyoo amma galgala kana sa'a kanarraa argitan kana yeroo itti aanutti viidiyoon waa'ee X Empire yookiin mootu Empire illee jedhamee waamama, maqaa baay'ee qaba. Kanaaf X Empire'n guyyaa tokko qofatu hafe. Boru galgala sa'a kana sa'aatii muraasa ta'uuf waan ta'eef sirriitti irratti dalagaa, sirriitti irratti cimaa as biratti baay'eedha. NFT bituu dandeessan jechuudha. Tooniidhaan bittan jedha 0.3 toon fi isin gaafatedha yoo bittan. Kanaaf galatooma horaa bulaa deebanaa wanti isiniin galle kamiyyuu gaafadha. Waan isin rakkisaa, waan isin dhibaa online irratti hojiilee cryptocurrency wal qabatee, hojiilee mootuu platformiitii wal qabatee, hojiilee websaayitaatii wal qabatee, akkuma san immoo namoonni isin jala jiran akkatti hojjetan boonasiiwwan gaggaarii irraa argachuu dandeessan jechuudha. Riiferaala keessan to'adhaa. Riiferaalli keessan akka hojjetu taasisaa. Kanaaf cimtanii yoo dalagdan cimtanii bakka yaaddan ga'uu dandeessu. Galiilee dabalataa hedduu argachuudhaafis wanti guddaan isinirraa eegamu maali? Tattaaffii keessan jechuudha. Kanaaf sirriitti tattaafadhaa, sirriitti irratti dalagaa. Wanti kamiyyuu gama keessa yoo dhufu carraa osoo hin ta'in carraaqii keessan barbaada waan ta'eef carraa qofaa miti wanti kamuu gara keessan kan dhufuun carraa caalaa carraaqiidhaan wanti hunduu jijjiiramuu danda'u. Kanaaf yoo irra cimnee irra dalagnee jenne wanta kamuu jijjiiruu dandeenya. Rabbii keessanitti abdadhaa. Waan dalagdan immootu iyyuu dhugaan dalagaa. Milkiin harka keessan irra jirti. Horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Kanarraaf isinii qabadhee waa'ee X Empire irraa kana fakkaata. Xumura irratti immoo kaatsiinoo maalirra jirti laata? Kaatsii akkamitti hojjetaa jirtan? Kaatsii warra hojjetaa jirtan hoo akkamitti hojjetaa jirtan kan jedhuu fi seedii hoo akkamitti guddisaa jirtan? Leevilii jijjiiraa jirtu moo leevilii jijjiiraan jirtan kan jedhullee waliin ilaala. Egaa seedii gubbarratti sirriitti dalaguu kan qabdan leevilii keessan jijjiiruudhaan, leevilii keessan guddisuudhaan. Boost kan jedhu tuqxu leevilootan keessan itti kaffalaati guddisaa. Uummata kan sodaatina sadiin kana irratti kaffalaati guddisaa. Yoo isaa irratti kaffaltanii guddistan baay'ee tokko argachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf sirriitti kaasitti kuufattan caalaa kan achitti guddifattan gaafa guyyaan liistingii isaa yookiin immoo guyyaan itti gadhiifama laawunchi isaa kalaa'utti sirriitti of guddisuu qabdu. Sirriitti of guddisuudhaaf immootu sirriitti dalaguu qabdu jechuudha. More rewards jedha iddoo kana yoo tuqxan badhaasota garaagaraa jedha. Kunoo badhaasota garaagaraa as biratti ni argattu jechuudha. Fakkeenya join gootan join erga goone booda maal arganna jechuudha. Akkasitti ulaagaalee inni isin gaafatu jijjiiruudhaan daddaffiin guddachuu dandeessu jechuudha. Eerna kan jedhu keessa seentanii tokko taaskota asitti dalagamuu qabu. Guyyaarraa immoo start kan jedhu kana tuqxanii loogiin godhu taaskota asii kanneen hundi isaanii dalagdanii haala kanaan akka isin raayit godhu taasisu kanaan of guddisaa isin jechuu barbaada. Kan itti aanu immoo tartiiban isinii kaa'ee jira jechuudha. Kun Harbor Inspire jalatti airdrop list jedheetiin tokkoffarraa kaasee Major Bilam Seed TabSwap X Empire Cats Meme Yes WCoin PP Dotcoin haaluma kanaan hunda isaanii tokko isaaniitiin irra deemaa dalagaa.
erga dalagdanii booda keessattuu kanneen amma kalaan kanneen akka Expire kanneen akka Major kanneen akka Bilan sirriitti irratti dalagaa isiniin jechuu barbaada. Kaatsii keessanillee guyyaa guyyaadhaan cheek godha, guyyaa guyyaadhaan guddifachaa deema. Ulaagaalee isinirraa barbaaddu guyyaa guyyaadhaan dabala. Itti cimaa deemuu qabdu jechuudha. Irraa laafa miti. Sababni isaa laawunchiidhaaf kalaa'ee jira waan ta'eef yeroo yeroodhaan cimtanii irra dalagdanii cimtanii galii dabalataa irratti argachaa deemuu qabdu. Kanaaf namoonni cimina hin qabne yeroo kamuu dadhaboodha. Hanguma isinitti dubbadhu kun ammumaayyuu dabalee jira jechuudha. Harka keessaniin irraa hin taa'ina. Guyyatti daqiiqaan 10-20 sa'aan tokko gahaadha airdrop hundaa dalaguudha. Sa'aatii dheerallee airdrop irratti hin gubina. Sa'aatii dheerallee airdrop keessan irratti hin balleessina. Meemefy kanallee yeroo yeroodhaan seenaa join godha. Akkuma san immoo tuyyuu odeeffannoo gara Meemefytiin jiru keessaa odeeffannoo tokkollee isinii kenna jechuudha. Yoo dandeettan kaardota kanneen asirra deddeebi'an kana bitaa. Kaardii kana bituudhaan namootaan badhaafaman argee jira jechuudhaan. $4,000 Itoophiyaa keessa ta'ee nama badhaafame argee jira. Kanaaf bakka kamiyyuu teettanii leeviliin keessan guddaa ta'e, leeviliin keessan guddaa ta'uu baate yoo badhaasaaf carraan isin fuudhe ni badhaafamtu waan ta'eef nama badhaafame argee jira. Akkuma san immoo tuyyuu boonasii addaa isii tanallee sirriitti qabadhaa. Hedduu isinii dabala as biratti leevilillee ni dabala, kooyinillee isinii dabala, sadarkaa keessanillee isinii guddisa jechuudha. Kan biraan mootu dhaamsa akka addaatitti isinii dhaamu keessaa Major serious godhee Major jecha tokko dubbatee jira. Community isaaniitti irratti arge. Major maal dubbate laata? Major irratti immoo wanti haarofti dhufe maali? Kan jedhu yoo barbaaddan isii armaan gadii dhaamsa isinitti agarsiisu kana sirriitti guddisuu qabdu. Major irratti sirriitti guddisuu qabdu yookiin immoo ishii tana irratti invest gootanii bituu qabdu jechuudha. As keessanii seentuu taaksii keessa erga taaskii keessa seentanii booda isii tana 10,000 jettu tana ni dhaqtu urjii tana bitachuu qabdan. Urjii meeqa isin gaafata? Sirriitti na hordofaa. Urjii meeqa gaafata jechuudha as biratti yeroo an cheekii tuqu isii tana hin tuqaa. Baay'ee kan jedhu yeroo an tuqu 7,500 gaafata jechuudha. Anam istaarii meeqa qaba 366 itti guutee bita jechuudhaan illee binne waan ta'eef isinitti agarsiisuu fi serious projectidha waan ta'eef bitaa. Xumura irratti immoo miidiyaa Harboor subscribe gochuun irraanfatina. Viidiyoottan isaa jala seentanii tokko liinkota yoo barbaaddan tokko viidiyoo jala ni seentu. Viidiyoo erga akkatti isinii bane booda gad tuqtu oduuf odeeffannoo guyyaa irraa maxxansu. Kallattiin argattu jechuudha. Eessa bira argattu? Iddoo kana ni dhuftu moor jettu tana ni tuqxu jechuudha. Iddoo moor jettu tana erga cuqaastanii isii tuqxanii booda descriptionii jalatti wantoonni ani isinii kaa'ee jiru Facebook argachuu dandeettan asumaan, viidiyoottan biraa argachuu dandeessu asumaani. Akkuma san immoo tuyyuu descriptionii jalatti yoo liinkota isinii kaa'ee liinkillee descriptionii jala haala saniin argattan jechuudha. Jabaadhaa irratti cimaa hojjedhaa isiniin jechuu barbaada. Namoonni hedduun guyyaa irraa waaletiin telegiraamaa akka dalaguu fi dide akkasumas immoo mallaqas dabarsuu, toonii bituu, toonii jijjiiruu akkasumas waaleta biraa irrallee gara na dabarsuu akka dide ka dubbataa jirani. Sababni sun ta'eef akka armaan gadii kana ta'a jechuudha. Hanga ta'e waliin ilaalla. Keessan qofaa miti. Kanuma hunda kennaati waaletiin irra kan dalagne jechuudha. Waaletichi sababa maaliitiif rakkina maaltu irra gahee dalaguu dide laata kan jedhuuf mee waliin ilaalla. Fakkeenya toonii as keessaa qabu kana gara waaletiitti guutuutti jijjiiruudhaaf yeroo yaalu maal naan jedha. Akkas jedha jechuudha. Transfer to this address is another one. Kan biraa yaalii jedha. Kan birallee dhaqee Binance irraa as erguu yaalee kan biraa irraa erguu yaalee kanneen biraa irrallee erguu yaalu hin dalagu. Kanaaf maal godhuu qabdanii? Sistematu busy ta'e waan ta'eef obsitanii irra kutuu qabdan jechuudha. Kanneen mining free ta'an as biratti hedduutu jira. Isaan kanneen tokko isaanii liinkii keessan isin ergaa keessan na dubbisuu dandeessu. Gara chaanaalii telegiraamaa keenya Harboor Inspire fi Harboor Media Network irraa na dubbisuu dandeessu jechuudha. Horaa bulaa galatoomaa hanga xumuraatti nu waliin waan taataniif
nageenyi rabbii si wajjaa jiraatu jechuun fedha. Harbor Inspire subscribe gochuu join gochuun irraanfatina.